Jaarsi haadha manaasaa waggaa 30 dhiisee ana waliin gaa'ela dhaabbate. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota koos kutaa 1 hanga 12tti ergan baradhee xumuree booda kutaa 12ffaa booddeellee carraa yuunivarsiitii seenuu argadheen mooraa yuunivarsiitii seeneen barnoota injinaringiitiin waggaa 5 baradheen eebbifameera. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 7 kan godhatanii yeroo ta'u lamaan isaanii immoo barsiisota mana barnootaadha. Hundumti keenyiyyuu umuriin keenyi barnootaaf akkuma gahetti gara mana barnootaatti nu erganiiru. Ana booddees ijoollee 2tu quxisuu yookiin immoo eegoodhaan jira. Ijoollee 7 haatiif abbaan koo waliin godhatanii keessaa dhiirri 2 qofa yeroo ta'u 5 immoo nuyi dubartoota. Seeraan jiraachaa nutis barnoota keenya barachaa otoo jirrutti haati haadha koo jechuun akkoon keenyi dulloomtee addunyaa kanarraatii boqotte. Haati haadha koo jechuun akkoon keenya tokkitti kan deesse mucaa haadha koo malee hin qabdu. Haadha koo waliin baay'ee wal jaallatu akka ijaatti yookiin immoo lubbuutti ishee ilaalti. Bara dubartootaaf barnoonni ulfaataa yookiin immoo dhorkamaa turetti haati ishee mucaa kiyya barsiifachuun qaba jettee waan qabdu walitti funaanuunidha rakkattee barsiifatteetti. Waliinis wanta isaan hin taane hin qabanii. Haadha kiyyaan ala dhala dhabdee dhala gara biraa argachuuf jecha gaa'ela hedduu ijaartee deebistee immoo diigdeetti. Maarreegaa umurii ishee walakkaatii ol kan waliin jiraattetu haadha isheetu addunyaa kanarraatii boqote. Haadha keenyaaf wanti kun salphaan taane. Eega sanaatii haati keenyillee dhukkubsachuu jalqabde. Abbaan keenyi ni boqota jennee otoo eegnu waggaa haati ishee boqotteetti haati keenyis addunyaa kanarraatii dabarte. Naasuu addaa akka maatiitti dandamachuu yookiin immoo qabachuun hin dandeenye ture. Gaddis mana keenyaa bahuu didee. Abbaan koo halkan guyyaa otoo hin jedhin giiftii koo haadha koo jaalallee ijoollummaa koo jechuun boo'aa baatiiwwan muraasa erga dabarsee booda innis haadha keenya biraan hafne haati koo boqottee inni immoo baatii 8 keessatti addunyaa kanarraatii darbe. Waggaa 3 yeroo hin guunne keessatti akkoo fi haadhaaf abbaa keenya dhabne. Duuti balbala keenya rukutee qabna kan nuti jenne harkoowwan keenya nurraatii fudhate. Silaa haati yoo boqotte abbaan yoo boqote obbolaa haadhaatu ijoollee fuudhee guddisaa. Amma nuyiin eenyu nu haa guddisu? Yeroo abbaan keenyi dhumarratti boqotu obboleessi keenyi kutaa 12 xumuree kolleejjii barachaa jira ture. Beenyaa yookiin immoo xurataan haadhaaf abbaa koo kan kanfalamu ture. Isa fuudhee nuunis nu gargaaraa akkuma isaattuu barnoota isaa waggaa 3 baratee xumure. Kanaan obboleessi keenyi nu barsiisa. Kanaan booddee hojii argatee nuunis haga xumuraatti bakka nu qabsiisa jennee abdii godhachaa turre. Haa ta'uutii garuu hojii qabatee baatii muraasa yeroo hin guunne keessatti uffata tokkollee nam tokkorraa otoo hin jijjiirin gaa'ela dhaabbate. Dhiirrigaa gaa'ela yeroo dhaabbatu garagalee maatii isaa obbolaa isaa akkan ilaalle beekamaadha. Sababiin kanaatiif immoo haati manaan dhiibbaa waan irratti gootuu fi waan galuu fi waan ba'u waan to'attuu fi wanta inni godhu maaliif kana goote jettee waan gaafattuuf obboleessi keenyi battaluma kana fuula isaa nurraa galagalchee. Saxxaanee kan dhalatu obboleettii keenya dubartii ishee hangafaati. Gochaa obboleessa keenyaatti baay'ee aartee. Yeroo inni hojii qabatee gaa'ela dhaabbatu reefu kolleejjii barachuutiif seente. Haa ta'uutii garuu kolleejjii seentee kanfaltii kolleejjii eenyutu haa kanfaluu fi bitas jette mirga firri aanteen namni garagalee ishee ilaalu dhibee. Numaa mindaa haadhaaf abbaa keenyaa beenyaa argamu maqaa obboleessa keenyaatiin wanta galuuf walakkaa fudhateeti walakkaa asii gadi nuuf ergaa. Kan lamaan isaanii walitti ida'amanii kanfaltii obboleettii koo kan baatiillee hin danda'u. Maarreegaa obboleettiin koo bitaa itti galee tarii yoo na baase obboleettii koo yoon barsiifadheef jettee gaa'ela ofiif ittiin qophoofnetti seente. Haa ta'uutii rabbi waanuma akka carraa jireenya keenyatti fideeyyuu akka fedha isaatti waan na fiduuf gaa'ela sanatti erga seentee booda wanta abbaan manaa ishee kennuu fi irraa kuttee yookiin immoo qusattee anaa fi obboloota ishee 5
biyya jirru gargaaruu jalqabde. Kanumaan otoo jirru obboleessi keenya hangafaa ani jireenya jiraachuu waan hin barbaaduuf manni haadhaaf abbaa keenya gurguramee gahee keenya hirmaachuu qabnaa jedhe obboleettii koo gaafata. Obboleettiin koo maali kunirree yoo isaan keessa taa'anii baratanii bahanii lakki hin gurguramu nuti jireenya mataa keenya qabanneerra isaanoo garamitti garagalu jechuun jabaattee mormitee gaafatte. Haa ta'utii garuu obboleessi keenya kuni gara seeraa deemuun qabeenyi maatii keenyaa hiratamuu qaba jedhee mana haatiif abbaan koo bara umrii isaanii nu guddisan nu jiraachisanii keessatti ijaarratan akka gurguramu taasise. Manni suni gurgurame nuyi fotoo qoodamee bareedaa ture. Kitaaban barreesseera. Kitaaba kana itti maxxansiiseen bu'aasaa waliin qooddanna malee calluma jennee maallaqan bittinneessinu jechuun maallaqa sana fudhatee obboloonni koos amananii anis jechuudha kitaaba isaa maxxansuuf olii gadi fiiguu jalqabe. Haa ta'utii garuu bara sana maallaqti baankiitti illee kan seenu muraasadha mitiire hattuun Finfinnee keessatti irraa fudhatee maallaqa guddaa akka yeroo sanaatti hattuuf kennee hattuun irraa fudhatte jechuun gara qeeti gara haadha manaa isaatti deebi'ee nutti dukkanaa'ee mana haadha keenyaaf abbaa keenyaatii baanee 5 taanee mana kiraa keessa namni otoo nu jibbu jiraachuu jalqabne. Akka tasaa ta'ee sadaffaa irratti kan dhalate gara mooraa yuunivarsiitii deema ture. Maallaqni sun isaafillee abdii otoo hin ta'in gara mooraa yuunivarsiitii obboleessi keenyis otoo rakkatu deeme. Kanaan beenyaan maatii keenyaa akkuma saattuu beela nu oolchee nu barsiisaa obboleettiin keenya nutti ciccitaa nutti rakkachaa abbaa manaa ishee waliin sababa keenyatti walitti bu'aa otoo obbolaan koo bakka hin qabatiin jireenya gaarii ani hin jiraadhu jechaa asii fi achiin hataa obboleessi koo baratee eebbifame. Arfaffaa irratti kan dhalatu obboleettiin koos barattee eebbifamte. Isaan lamaanuu akkuma fedha isaattu eebbifamanii haa ta'utii garuu hojiin eessaatii haa argamu. Obboleessi koo rabbumti hojiin haa qabsiisu malee ani isiniif kanaan booddeen irradhu jechuun abdii guddaa nuuf kenna ture. Haa ta'utii garuu hojiin eessaa dhufu hojii mayuu qabatillee baatii tokko baatii lama booddee ni gaggeeffama ni ari'ama. Baay'ee jechaan dubbachuun hanga natti ulfaatu nuliti baay'ee rakkannaa. Kanaan anis yeroon koo gahee mooraa yuunivarsiitiin seenee obboleettiin koo ana irratti hin dhaladhu gaa'elatti hin seenee isheefis hagas maratti jireenyi gaariin turre akka afaanii waadaa nuuf galtetti nu gargaaruu yookiin immoo nu bira gahuu hin dandeenye. Maarriyaanis karoora kootiin akka carraa ta'e immoo barnoota injinariingii naga'e baradhee xumureen bakka gaarii ga'een obboloota koo warra na hangafanis warra eegoo koofis tasgabbii jireenyaa kennuufiin qaba jedheen jabaadheen barnoota kootti ittiin fufee. Namni egaa waanuma gaariif otoo fiiguudhaa wanta hamaatu jireenya isaatti dhufee miila isaa takaalee sakaalee kufa mitiire. Ani barnoota kootti cimuuf jecha ulfina koollee eeggadheen ijoollee dhiiraas ijoollee dubaraas otoo hin jedhin kallacha barnootaatiin nama na gargaara kan jedhu deemeen na qayyabachiisin jedha. Kan naaf tolan na qayyabachiisu kan naaf tolan immoo fedhii biraatiif na barbaadu. Hanga yeroo sanaatti baay'ee tokko naaf qaban ture. Baay'ee sofin kabajaa baay'ee sofin eeggadhaa wanta argadhu hunda qulqullummaa koorran oolchaa. Sanarratti immoo bifas haadha keenyatti hundumti keenyiyyuu baane darbee immoo 5 obboloota keenya kan ittiin beekamnu teessuma guddaa qabaachuutiin mudhii 8 ijoolleen dhiiraa kan barbaaddu hundumtuu nurra jira. Kan mana keenya hin jirre rifeensa qofaadha. Obboloonni koo dhiiraa rifeensa luuccaa qabu nuyi dubartoonni immoo rifeensi keenyi qaciicaa kan jedhamudha. Darbee immoo gaggabaaboo sagucee kan jedhamtudha. Bifa kanaan yuunivarsiitii seeneen namoota na gargaaru jedhan itti siqeen qayyabachaa waggaa tokkorraa gara lamaatti waggaa lamarraatii gara sadiitti baradheen nan darbee waggaa sadaffaa yeroon ga'uti barattoota dubartootaa dipaartimentii koo baratanii keessaa sadarkaa tokkoffaa qabxiidhaan hin ta'e. Anis qabxii kana eegsee yoon xumure carraa mooraa yuunivarsiitii keessatti barsiisuu nan argadha jedheen baay'ee xaaruu fi ifaajuun jalqabe. Kanarratti barattoota siinerii koo yookiin immoo waggaa 4 waggaa 5 baratan isaanitti siqeen barnoota kootti jabaachuu yookiin immoo cimuu gaba jedheen mucayyoo tokko waggaa 4ffaa kan barattu barnootaan illee cimtuu kan taate tokko argadheen maaloo qayyabachuun barbaada. Sa'aatii qayyabattu nawaamiitii waliin laayibirarii deemna jedheen ishee kadhadhee walitti dhiyaannee waliin qayyabachuun eegalee. Yeroo tokko immoo galgaleeffadheen doormii isaanii turuun kanuma kana keessa doormii isaanii buluun eegale. Isaan 5 ta'anii bulu.
bulu animmoo jahaffaa mucayyoo kana waliin siree tokkorra bulu eegallee. Barasaan waggaa 5ffaa deebi'anii dhufan animmoo waggaa 4ffaa baradhu seemisteera tokkoon qabu hundaafuu xiqqoodha kottu nu biratti baradhu naan jedhanii seemisteera sattaanu piraaktisii yookiin immoo apparentii kan jedhamu waan hin ba'uuf isaan bira taa'een barachuun eegalee. Baay'ee hiriyoota taane baay'ee wal jaallanni na qayyabachiisu wantan barbaadu hundumaa karaa barnootaa hinnaaf godhuun sanananis piraaktisillee biyya biraatti bahuun qabu jedheen achuma magaalaa yuunivarsiitiin baradhu keessatti ba'een dormii otoo hin gadhiisiin nan xumuree. Ijoollee kana waliin waggaa tokko dormii keessa waliin jiraannee maarreegaa akkan yaadu naaf ta'ee bara waggaa 4ffaas qabxii gaariin fidadhee waggaa 5ffaatti darbee ijoolleen kun hundumti isaanii naannoo kaabarraatii kan dhufanidha jechuun Tigiroota hojii barbaacha Finfinnee keessaa naanna'uu eegalanii. Mooraa yuunivarsiitiis dubartoota keessaa carraa leekchararii hin kennine ture nam tokkollee otoo mooraa yuunivarsiitiitti nafiin ni bahanii bara dhufu warra kana yookiin immoo warra keenyaaf ni kennama jedhamee abdiin ture. Haa ta'uutii garoonis baradhee yeroon xumuru mooraa yuunivarsiitii seera haaraa baasee barataan kamiyyuu mooraa yuunivarsiitii baratetti qacaramuun qabu kan dorgomuu qabu Finfinneetti akka barattoota hundumaatti mooraa yuunivarsiitiin beeksa baatee qacaruu qaba jedhanii. Kun immoo ijoollee dhiiraa waliin dorgomanii mooraa yuunivarsiitii irratti qacaramuun wanta ulfaatuuf natti na ulfaate qormaata hedduus nan qorame eebbifameen booddee jechuudha darbuu hin dandeenye. Qabxii otoo hin qabu carraa kana nan dhabee abdii guddaan kutee sammuudhaanis nan miidhame. Kanaan beeksisa garaagaraa hordofeen dorgomuu eegaleen baatii onkoloolessaa keessa dhaabbata koonistiraakshanii tokko keessatti qarshii 1,200 waggaa 9 dura nan qacarame. Mindaa xiqqoo taatus haa ta'uutii garuu harka galfachuuf bareedaadha jedheen ijoolleen kaan otoo tuffatanii ani hojjechuun jalqabee. Maarreegaa kanaan otoo jiruutii barattootan dormii isaanii galeen waliin barachaa turaniin akkam taatanii jechuun waa'ee jireenya isaanii waa'ee haala hojii isaanii gaafachuun hin eegalee. Barattoota 5 keessaa 2 magaalaa Finfinneetti hojiirra darbanii konkolaataa mataa isaanii bitatanii manumti isaan kireeffatanii jiraataniyyuu yeroo sana 10,000 kan tilmaamamudha. Anis maaloo anaanis hojii kanatti nagalchaatii nan hojjedhaa jedheen gaafadheeni. Jalqaba irratti lakkii hojiin kun siif hin ta'u nuti yeroo xiqqoo qofa hojjennee keessaa ba'uufidha hojii gaarii miti naan jedhanii. Ani waliisaa waan hin beekneef waanuma fedhe yoo ta'u nan hojjedhaa ni beektu miti barnoota kiyyattanii cimtuudha waan isin hojjettan hojjechuun dadhabuun jedheeni. Yeroo kanatti ijoolleen kun barnootaan kan wal qabatu miti jedhanii naaf deebisanii. Wanta kanaani irra deddeebisee jabeessee gaafadhus icciitiima guddaa wanta natti godhaniif obboloota kootti hiriyoota kootiif darbeera hojii gaarii qabatanii jireenya gaarii jiraachaa jiru. Haa ta'uutii garuu ani saba isaanii wanta hin taaneef hojii kana na dhorkanii na dhoksanii jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti obboloonni koo gara sabaatti jijjiiruun isaanuu akkanumadha sabni kaabarraa dhufe Oromoon akka inni milkaa'u hin barbaadu naan jedhanii. Anis kanatti itti qabameen isaaniifis bilbiluu itti dhiyaachuus nan dhiise. Yeroo tokko ayyaanadha 5 keenyu waliin dabarsinaa yoo barbaadde atis dhufuu dandeessaa bakka kanatti naan jedhanii. Hoteela waan na ta'eef maallaqa hin qabu uffatuman ayyaanaaf ta'u jijjiirradheen dhufullee hin qabu jedheeni. Yeroo kanatti isaan keessaa tokko konkolaataa isheetiin dhuftee uffata haaraa kan ayyaanaaf ta'u naaf fiddee dhufuun hodhu kuni kennaa ayyaanaati waliin ollaa naan jettee guyyaa ayyaanaa na fudhattee deemtee. Jireenyi isaan jiraatan wanta gara biraadha. Waanuma qabeenya waggaa tokko keessatti horatamiin fakkaatu. Mana lamaan isaanii guyyaa ayyaanaa kana deemneerra lamaan isaaniiyyuu jireenya ajaa'ibaa jiraatu. Kanatti hiriyoota warra akka isaanii hojii hin jalqabne keessaa tokko baqqaa hojiin amma ni jiraadhu nagahaa waggaa 15 toon hojjedheeyyuu akka keessanitti jiraachuu hin danda'u ani immoo kan hin barbaadu jireenya kanadhaa nan hojjedhaa jettee ana biratti isaanitti dubbatti. Yeroo kana anis isheedhaan hojjedhu jettanii kadhattu ani immoo nan hojjedha jedheen yeroon isin kadhadhu na diddu miti yeroon jedhuuni yaa abaluu nuti siif jenneeti ati akka keenya miti hojiin kun wanta siif hin taaneefidha hojjechuu yoo feeta ta'e garuu nuti kan hojjennu hojii akkanaatii har'aa kaastee hojjechuu ni dandeessaa jedhanii naaf deebisanii. Anis waanuma fedhe yoo ta'u jireenya akkanaa na jiraachisa taanaan
nan hojjedhan jedheeni yeroo kanatti isaanis hojii hojjetan jalqabaa haga dhumaatti natti himanii mataa kiyyan qabadhee wanti guyyaa guutuu isaan waliin nyaachaan oole na keessaa bu'uutiif jedhee kan hojjetteeti uffata kana naaf bittee yeroon jedhuni eeyyeen eessaan fidaree maal hojjedharee naan jettee guyyaa sana uffata kee kana hin barbaadu kabaraa naaf kenni hojiin kun cubbuudhaa jedheen deebisee fi cubbuu ta'uu wallaallee otoo hin taane hojii jireenya keenya jijjiiruu dhabneeti jedhanii naaf deebisanii kanaan guyyaa sana jibbeen gara mana kootiin galee manni nani kireeffadheeru yoon dubbachuu baadhe wayyaa kan hin jiru magaalaa Finfinneedhaa bakki hojjechaa oolu aduurra roobarra ijoollee dhiiraa waliin as qabeen achi qabeen nan ilaalee baatii 2 baatii 3 hojiin jalqaba argadhe ergan hojjedhee booda dhumarratti garuu ciniinnadheen akkuma mucayyoo sanaa anis nan hojjedhaa naaf barbaadaan jedheeni sanarratti ani hamma yeroo sanaatti kabaja koo waliin ture hangam ijoolleen dhiiraa na barbaadanis jaalallee qabadhus dabarseen of kenneen hin beeku haa ta'uutii garuu jireenyi wanta gaarii jiraachuun inaaffaan hiriyoota koo kanarratti argu akkan seera uumaa deeguna taasistee hoteela tokko na fuudhanii deemanii na galmeessanii suuraa garaagaraa 5 mana suuraatti uffata gabaabootiin na kaasisanii walii mallatteesseen hojiin hojjedhurraatii parsantii 20 hoteela sanaaf kana fi mataa koof yeroo siif bilbilame qofa mana kana seentanaan jedhanii lakkoofsa bilbilaa ittiin bilbilan naaf kennanii yeroo mana sana dhaqu meeshaa elektirooniksii kamiyyuu moobaayila sa'aatii waa tokkoyyuu akka hin qabanne na akeekkachiisanii biraan deemee sanarratti kabajallee akka hin qabu hiriyoota kootti waan tan himeef kenneefiin hin galee gatii kabajni kiyyatti gurguramu hiriyoota koo waliin mari'atanii dhumarratti walii galanii guyyaa 3 booddee gara hoteela sanaan deemee nama sana bira taa'ee deemee haasofsiisinaan jedhanii nama guddaadha abbaa kiyyallee ni caala deemeen haasofsiisee namni kun lakkoofsa akkanaa deemii seeninaan jedhee deemeen seenee isobda taanaan kanfaltii tokkoyyuu narraatiin argattu naan jedhee anis toleen jedheeni dhumarratti kabaja koo fudhatee maallaqnis mindaa kiyyatti dachaa meeqa kan ta'u naaf kanfalamee namni sun naannoo baatii 3tiif maamila koo ta'ee baatii 3 booddee anaan dhiisee dubartii gara biraa qabatee haa ta'uutii garuu yeroo yerootti nuuf bilbilama nama biraa waliin hojiin ni jira hojiin inni isiniin jedhu maal akka ta'e ni beektu mitiire afaaniin dubbachuun nan barbaachisu kanaan egaa jireenya kana keessa jiraachuun jalqabee kana qofaa miti hiriyoonni koo kunillee muuxannoo godhachaa dhufanii haala ittiin ilma dhiiraa gammachiisan tooftaawwan saalqunnamtii garaagaraa akkati maallaqa guddaa namaaf kennuu danda'an icciitii hojii kana keessa jiru hedduu natti himanii anis ergan baree booda manguddoo yookiin immoo jaarsa tokko irratti gaggeessuun maamila yeroo dheeraan godhadhee sa'aatii kamittiyyuu anaan qofa barbaada nama biraa waliin waliigaltee uumuun barbaadu maallaqas guyyaa guyyaatiin naaf dabalaa dhufe inumaa galgala hin bulanii ture namni kun galgalallee dabalatee na waliin buluu eegalee naannoo baatii 4 otoo walirraa addan citiin erga waliin turree booda akkuma qoosaa maaliif haadha manaa kee hiikte anaatiin hin fuutuu jedheen gaafadheeni yeroo kanatti jaarsi ati natti heerumta taanaan haadha manaa koo miti jireenya kamiyyuu dhiisuu nan danda'anaan jedhee anis ijji kiyya kanarra jiru maallaqa saadha waan na ta'eef haadha manaa kee yoo hiikte na fuudhuu dandeessan jedheeni jaarsi guyyaa sanarraatii kaasee gaa'ila isaa waggaa 30 ol keessa ture diigee qabeenya jiru waggaa tokko keessatti haadha manaa isaa waliin adda qooddatee mana gastaawusii qarshii 40,000tiin naaf kireeffatee keessa galee akka haadha manaaf abbaa manaatii waliin jiraachuu eegallee konkolaataas naaf bite jireenya gaarii qananii addaa na jiraachisuu jalqabee jireenyis natti tolee kaayyoon koo dura obboloota koo warra barataniin xumurrees warra jireenya jalqabanis jireenyaan boqochiisuudha mitiire jaarsa kanatti heerumuu koo hundumti isaaniiyyuu wanta narratti jibaniif isinis boolla galaa jedheen nan dhiiseeni jireenya isin jiraattan yoomiyyuu yoo ta'e hin jiraadhu jireenya kanatti natti toleera jedheen konkolaataa koo otoo nuufuu konkolaataa koo fuuldura dhaabbadheen suuraa ka'een isaaniif erguun darbee immoo inaafsisuu jalqabee obboloonni koos anarraatii adda citanii akka carraa ta'ee obboleessi keenya inni dhiiraa sadaffaa irratti dhalate hojii giddugaleessaa tokko argate obboloota koo hafan gargaaruu yeroo sana eegalee maarreegaa kanaan nama kana waliin haadha manaaf abbaa manaa ta'uu miti nan dahee fi mucaa dhiiraa tokkos nan godhadhee fi wanti hundumtuu akka yaadanitti akka tilmaamanitti nafu mitiire teessumni koo bifti koo bareedinni koo yeroon dahee ka'u hundumti isaayyuu narraatii badee jaarsumti kun dulloomaan si'a 2 gadi jedhee ol jechuu hin dandeenye yookiin bifa kee jijjiiri yookiin dubartii biraattiin ce'anaan jedhee amma immoo fiigichaan daa'ima koo seeraan otoon hoosisiin
harma addaan baatii sadiitti kuchisiiseen ispoortiin jalqabee qaama kiyya deebisuuf jechuudha. Haa ta'utii garuu eekkamsi waaqaa nama biraan hafuuti ittuma furdachaa ittuma dabalaa ittuma fokkisaa bifti koo guutummaatti badee nama kana waliin mana tokko keessa waggaa 3 jiraannee mucaan kiyyas waggaa 2 yeroo fixu ijoolleen nama kana kottu haadha manaatuu qabdu haadha keenyatti nuuf deebi'e. Isheenis dhukkubsachaa jirti. Dulluma keessan salphatinaa jechuun gara mana isaatti deebisanii innis haadha manaa isaatiin dhiifama gaafatee guyyaa dhiifama guutee fiitii kaasee anaatiin na dhiise. Gaa'ela seera qabeessaan qabnu konkolaataa tokko maqaa kootiin naa bitee ture. Konkolaataan suni narratti hafte baatii saxxaanu mana kireeffadhe keessaan bahe bakka biraan gale kanaan kufaatiin jireenyaa natti galagalte. Obboloota koof bilbiluun eegalee narraatii hin kaasanii obboleessi koonni hangafaa guyyaa tokko narraa kaasee quufa keetu sirraa galee miti jaarsi kee hin du'e moo si ajjeesinaan jedhee wantan deebisuuf hin dhabee otuu garaan beeloftuu konkolaataan nama hin barbaachisu jedheen konkolaataa sana gurguruuf yeroo deemu idaa baankii turre jira. Baankii sana deemeen yeroo gaafadhu konkolaataas narratti qabatanii baatii 4 guutuutiif idaan konkolaataa kana kanfalameen beeku. Idaa kana yoo kanfalte qofa konkolaataan kun kan kee ta'a jedhanii narratti qabatanii anis maallaqan qabu yeroo jedhu caalbaasiif baasanii konkolaataan kun bakka ani jirutti gurguramee maallaqni kan koo ta'e naaf deebi'ee gara daa'ima koo guddifachuutti hin deebi'ee. Hiriyoota koo waggoota muraasa dura jireenya kanatti na seensisaniin akkam taatanii maalirra geessanii yeroo jedhu akkuma kiyya bifa mataa isaatiin cabanii gara maatii isaaniitti galanii rakkina namoota faarsan ta'aniiru. Yeroo garaa garaatti naaf bilbilaa turanii otuun nama kana waliin jiru ani immoo quufaan bilbila isaanii irraa kaasaan turre. Dhumarratti jechuun yeroo ammaa kana bifa siin qabu, mooraalii siin qabu, jireenya gaarii siin qabu, mana barumsaa dhuunfaa tokko keessatti barattoota keejii ijoollee barsiisaa daa'ima koo guddifachaan jira. Fagootti jireenyiin abjuudhe takaalamee anaanis takaalee sakaalina kuffisee har'a gaabbiin taane keessa jiraachaan jira. Akka koo namni gaabbaa jiraachuu addunyaa kanarra jira jedhee yaadu. Obboloota koo magaala Finfinnee illee dhufaniiru yoo jedhaman nan baqadhaa nan dhokadhaa kana fakkaadheen na argumoo jedheen jalaatiin badaa. Si'a hedduu bilbilanii miseejiidhaan barreessanii maaloo haaluma ati keessa jirtu ilaallee deebina jechuun na kadhachaa turaniiru. Ani garuu nan didee obboleessa koo hangafaatu akkan jireenya sana jiraachaan jiranii beeka baga jedhee narratti murteessee isaaniinis amansiiseera. Dhiigummaadhaaf na barbaadu ani garuu isaan hin barbaadu. Yoomiyyuu immoo isaan arguun fedhu sababiin isaa immoo quufti jechoota darbaa hedduu obboloota koo irratti illee akkan dubbadhu na taasiseera. Akka koo ta'u akka koo salphachuurraa rabbi guddaan isinaa oolchu. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinnee irraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.